Nagaan isiniif haa baay'atu. Obboleeta jaalatamuu kabajamoo akkam jirtu nagaa keessanii fayyumaa kallattii hundumaarra kan jirtan nagaan koo nagaa hafuuraa isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan hafuuraa baay'ee nagaa kooti. Nagaan ana bira jiru isin birallee akka jiru abdiif amantii guutuu Waaqayyo biraatiin nan qaba. Yeroo hundumaa haalli nuti keessa jiraannuu fi biyyi nuti keessa jiraannu akkasuma biyya lafaa guutummaan ta'es nagaa keenya ta'ee otoo hin taane Kiristoos hundumaa danda'utu nagaa keenya ta'ee yeroo hundumaa tanaaf isiniin gargaaree guyyaa kana nu ga'ee jira. Obboleewwan koo isinis baga guyyaa kanaaf sa'aatii kana yeroo kana geessan maaliifan jiraadha maaliifan guyyaa kana ga'ee akkamitti carraan koo kana ta'e jettanii hin yaadinaa. Rakkinaa fi dhiphina keessatti Waaqayyotu nama gargaara. Haalota baroota darban keessattis Waaqayyotu nama gargaara. Ammas bara baraanis gara fuulduraattis bara jiraannu hundumaattis Waaqayyotu nu gargaara. Kanaafiyyuu maaliifan rakkadhee maaliifan dhiphadhee maaliifan gidirfamee jettanii hin dhiphatinaa. Waaqayyo hundumaa hin danda'a. Isa hundumaa danda'utti Waaqayyo keessan amanannaa keessan godhadhaa. Amantii kamittiyyuu amanaa. Musliimas ta'e kiristaanas ta'e kallattii hundumaatiin iyyuu garuu Waaqayyotti amanuun barbaachisaadha. Abdii guutuudhaan namni Waaqayyoon eeggate hin badu hin laafu jechuudha. Kanaafiyyuu obsa nabinaa obsa godhadhaa. Iyyoob obsa godhatee yeroo dheeraadhaaf qabeenyi isaa hundumtuu gaafa jalaa dhume keessatti garuu Waaqayyo obsa kenneef. Har'as obboleewwan anaaf isiniif biyya lafaa guutummaa kana rakkinaan muddamaan guutamte kana keessatti obsa Iyyoobiif laate Waaqayyo anaaf isiniif haa kennu. Yesuus keenya bara baraan gooftaadha. Kaleessa kan ture har'as kan jiru boris bara baraanis darbee kan jiraatu Waaqayyo duwwaadha. Abdiin koof abdiin keessan amanannaa koof amanannaan keessan Waaqayyo duwwaadha. Abdiin kutiinaa haala laaltanii yeroo laaltanii hiriyyaa yoo si dhiise firaaf lammii yoo si dhiise abbaa faatii yoo nama dhiisan haalli hundumtuu gaafa nama gate gaafa namatti dukkanaa'e Waaqayyoon amanannaa keessan godhadhaa. Waaqayyoon keenya guddaadha. Waaqayyoon keenya jabaadha. Wal jajjabeessuun wal gorsuun kan koof kan keessan anis gorsa keessan nan fudhadha. Anis amma keessa koo nakaa'e isin gorsuu nan danda'a. Gooftaan isin haa eebbisu. Eebbifamaa. Isinin jaalladha isinin kabajaa. Ayyaanni Waaqayyo kooti isiniif haa baay'atu. Namni yaada kana isinii tole like share naaf godhaa. Eebbifamaa. Isinin jaalladha isinin kabajaa. Yesuus keenya bara baraan gooftaadha. Waaqayyo isin haa eebbisu isin haa eegu uleetti kasaatiin sin biraa dhaabbatu.